ollaltan dhiira amansiisuudhaaf dhiira ajaasaa buudhaa fi furmaata madaamii biraa baatan inni beektan. Taama kushiinaa keessa dhaabattee Oromoo sagalee naa ta'a. Yookaan madaamitu iyyuu uffata isii waliin qabe. Yookaan daa'imman isii akka malee gootu argitee si ajjeesa ittiin waa malee miti bara. Dirqama kaameraan isiin beektu akka televezyiiniitiin mataa isii afoo taa'uu qaba. Kaameraan isiin beektu dirqama akka televezyiiniitti mataa isii gubbaa taa'uu qaba. Kaameraan san qofa beekte. Kaameraan gosa meeqatu jira beekti. Kan sagalee si waraabu jira, kan viidiyoo qofa si waraabu jira. Kan ati ijaan hin arginetu jira mismaarii fakkaatee, qalama fakkaatee, maal fakkaatee, waan garaagaraa fakkaate. Mana isii keessa. Ati waa lafaan fuudhin garaa kan keetii akka arganitti nyaadhu dhugi yeroo kan keetii hojii kan kee hojjetan. Hojii kan kee hojjetan. Anama ijoollee sadii qabaan na beektaa ijoollee sadiitiin na beekti madaaminti. Tabira dhaqee hundi ijoollee sadii qabaa. Abbaa manaa qabaan na beekan. Hanga uffata hanga caammaa naa bitanii ijoollee xiyyaa. Yeroo san kun ijoollee hirphaa gaanfuudhe tan lafatti mul'isa yoo san xixiqqoodha ijoolleen hirphaa gaanfuudhe sun. Ijoollee sanii onlaayinii irraa buuseetti mul'isa. Kunoo tana jedhee tan hin jedhee ijoollee sanii itti agarsiisa. Qallaal hin jaalatanii jechuudha. Kabajamee jira. Ammas arabni dhiifama naa godhaati. Arabni mana keessatti akkana godhe hojii irraa bahuu diddaaf jettee namicha waliin ishii jettee itti sadaqattee kaatee deebitee bootti. Maqaa balleessuudhaaf dubartii biyya arabaa akkuma waan hundummaanu akkasi jiraattutti. Habiibti tiyya wanni akkas jedhu tokko hin jiru. Hammuma fedhe durriyyee yoo taate abbaa manaa isii dubartiin arabaa dabarsitee siin laattu. Hammuma fedhe durriyyee yoo taate abbaa manaa isii dabarsitee siin laattu. Ija ofirraa dhooggadhu. Ija ofirraa dhoogdi. Guyyaa takka guyyaa lama laali gaafa guyyaa sadaffaadha furmaatatti dhahedhu biraa deemu. Furmaatatti dhahedhu biraa baafadhu. Birri shanfa qabatee birri digdama qabatee jala deema. Siimii fa bitaafi. Waayee telefoona fa maalii. Homa homa jedhee dullachi kun jala siqee shaqqalata. Barumaatti kennanii kaanii karra bananii kaanii booyanii bara. Karra bananii kaanii. Karra bantanii kaatanii ofii keessanii booyina. Dirqamni miti sanuuyyuu. Ijoollee Oromoo birattuyyuu. Yoo mana bakka namni sagalee tanteen dhageenye iyyitee dadhabdeetitti. Dadhabdee kun kee ol ta'u taate malee dirqamaan narraan raawwate wanni jedhamu hin jirtu. Habiibti ruuziin ati ganama galgala qaxaaqqattu lukkuun ati ganama galgala qaxaaqqattu eessa si keessaa dhaqe. Eessa si keessaa dhaqe. Lubbuun duuti jirti gadi las jettee ishi jettee jala mataa lafa gadi qabdee ishi jettee haa gadi harkisu jettee qabdee keessaa harkifta habiibti. Gadi harkisu akka nama lukkuu wannoo qabateeti qucee olsiisee qabdee laal caafii olsiisitee laal hundarratti qabda hundarratti olsiisitee. Walla eessa sin keessaa dhaqa ruuziin. Gizee ruuzii qaxaqqattu tokkoffaadhaa miti yaada. Gizee lukkuu qaxaqqattu tokkoffaadhaa miti eessa si keessaa dhaqe. Ittuma yadhiftaa haa gadi harkifatu. Haa gadi harkifatu. Xum jala mataa lafa keettee. Akkuma nama fedheetitti jechuudha. Zim jettee jaluma yadhifta. Achiin gara kaan laal. Hin dhufaa miti ree. Gurra jalatti qabdi laal gurra jalatti asirratti laal asirratti gizee asirratti kuma laal asirratti. O'uu jedhee itti iyye. O'uu jettee itti iyyita laal. O'uu jettee achitti. Ileetamtu isa nyaata boollatam seene. Ofii keessanii ishi jettee laattanii kaatanii warra deebitanii warra harka qulqulluuf kottee qulqulluun dalagatullee maqaa balleessite. Wallaahi rabbii yagadhe ani dulla cakaakayyuu kiyya ta'u takka wayi wallaahi rabbii kagadhe ijoollee adaamaa kana dulla cakaakayyuu kiyya ta'utuyyuu hindiidhaan irra baangaan immoo hinditti takkaan irra wallolti. Baangaan immoo hinditti takkaan irra wallolti. Diinaara 20 kennaafi 20 kennaafi.
ji'aan diinara 20 kennaa. Baangaan immoo hindittiin irra wallotti. Nyaatuma kana dhatu itti fidanii tumaan achuma susukkumanii maal godhanii waa miira keessa galee bara wanna jedhu. Sanumayyuu irra wallolan natu itti fidaa irratti. Sila maal yeroo hundaa gisee isaanii namicha kanaa geettee walloltanii kottu bilooksii godha jedhee si barbaade si dhabee barsa koomentii kan kennee ergaa dafee darba. Yalla deem yalla shuuxaa. Laalee sila maal inni hin jedheen gaafadhe. Teena sana gaafadhe. Saanii namicha kana yeroo hunda bara namitti tiyyaa akaakayyuu akaakayyuu miti. Abbaadhaa abbaan namitti tiyyaa ni jiraa akaakayyuu namitti tiyyaa illee ni jiraa akaakayyuu lammataati namitti an bira hojjedha. Wallaahi rabbil qabaa bishaan kana rabbi naa de saanii namichaa sun sa'aatiin saanii namicha sanii gennaa wallolan. Sila beerritummaa walloltee maaliif walloltanii jedheen saanii namicha kanaa ogeetti ana fidaadha. Ta Itoophiyaa nyaata dalatti qulqullina dalatti hindiin ammoo kushiinaa keessaan baatu yeroo hundaan ni beektanii bitire maalii saniitii jedhee gaafadhe. Haddii hadhan ta'in ijaarsi kiyya qeerroon ni jira sila gaafannaa akkana ittiin himte. Ta Itoophiyaatti nagimaa beeka. Tareeta hindiillee kophaa gaafadhe. Maaliin jedheen atiif isin saanii namichaa sanarra yeroo hunda walloltanii leesha walloltaniin jedheen. Akkanaa naan jette sunillee afaan baaftee. Sun akka waan isii waan badduu waliin daladduu akka waan isii waan badduu namichaa waliin daladduu sanii jibbaaf jecha ofiitti geessituu akka waan namichi isiin tuqneetti na himte. Lachuu biizinasarra jiranii jechuudha. Kaardii birrii 20 isinii bitaniif jettanii arabaa waliin waan hin taane dabarsitan. Arabni dhibee garaagaraa qabdi ammas. Mee mana arabaa hojjettanitti doolaaba isaanii kana gisee as bantan kamataa gubbaa kaatan kana gisee as bantan. Yoo xiqqaate ka kuntaala tokko ta'u kiniinii mana keessaan dhabanii bara. Misaa dura kiniinii nyaatan qaban 2 yookaan 3 baakkeettii 2 yookaan 3. Qursii dura yookaan baakkeettii 2 3. Yoo xiqqaate kiniiniidhaan jiraatan sa'aatii 24. Sukkaara isaantu qaba, cooxoo isaantu qaba, fanxoo isaantu qaba, dhibee garaagaraa kana qaba. Kiniiniidhaan jiraatan sa'aatii 24. Kiniinii irraa xiqqoo osoo adda bayaniif hin jiraatan jiraachuu hin danda'an. Oksijiinii isaaniiti kiniinii jechuun. Mee ilaala wala xiqqaa isaanii wala guddaa isaanii kiniinii maan jiraata. Mana isaanii ol seennaan kiniinii hin dhabu. Akka waan faarmaasii ho'i ta'ee jechuudha. Kun sababa maaliitiif jettanii maaf iyyaadha? Dubartiin garii maatii rabbiin suusii birrii kana itti kenne waa takka fayyaa ofii tanan eeggattu. Gaafa boru rakkinna irra bu'e mallaqa kana hagam baasaa hin yaaddan. Maayyoo tana dhugaa isinii kenna. Gaafa fayyaa taane wayii irra bu'e dhibeen taane wayii irra yoo bu'e mallaqa hagam baasaa. Biyya kanaan abbaa qabaa. Haadha qabaa, obboleessa qabaa, waraqata seeraa qabaa. Yoo qabaadhe hoo akka abbaa biyyaatiin yaalamaa. Osoo kaleen kiyya rakkina godhate, osoo tiruun kiyya rakkina godhate, osoo sombi kiyya rakkina godhate. Yaaddan kana maal yoo dhugaa isin kennu. Irra caalaan keessan jireenya keessaniif wallaahi nama muraasatu yaada. Nama muraasatu jireenya keessaniif jireenyaaf yaada. Isin wanni isin hin dhabin yoo jiraate silkiin teessanne waa'ee niitoorkiin hin dhabin, waayifaayi hin dhabin. Waa janajjaru tana dhabina, dhiiraa goliin haasa'u tana hin dhabina. Sun impoortaanti. San hin dhabina. Ittaansee ammoo nyaattanis, nyaachuu baattanis, dhugdanis, dhuguu baattanis, raftanis, rafuu baattanis dantaa sun irran kaayan. Si dhukkubaates waa irran kaayanne. Hanga gaafa tortortee lafa geettutti jechuudha. Hanga gaafa firiijii hambaa keessatti reeffi kee hafutti. Bas osoo biyya arabaa tana bara biyyatti duunee reeffi keenna biyya galu taatee ummaan teenna reeffa keenna argitee nu awwaaltu taatee isin akkanatti taatanii iyyuu bara homaan dhibuu bara. Duuti namarraan ooltu dhuga guyyaa yoo ga'e
guyyaa yoo gahe wanni haftu hin jirtu haa ta'u hagam of quba qabdan hagam of quba qabdan mee hagam of quba qabdan kaleen tu dhukkuba kalee kan keetitu dhibee qaba rakkina godhataarti of eeggannoo godhii kana nyaatiin manni yaalaa usiin jedhe bar dirqama galtee nyaatta bar dirqama ana ammaa asiin dura na dhukkuba sadhee gulukoosii natti godhanii dhiigan qabu hadiida natti kaayan maalirraa na dhoggan naskafee na dhoggan naskafee itti aansee waan kookaa kollaa maal ta'e oma gaaza ta'e kookaa kollaa ta'e miriindaa ta'e seefanaatti maalii jinni kana ta'e oma gizee bana shaa jedhu kan qamirraa na dhoggan irra sukkaara hir'isinaan jedhan sooqidda hir'iseedhaan zayitii na dhoggan wallaahi kana hunda nan dhiisee maal isin haa jedhu miriindaa karaa gubbatti maraattuu harkayyoo arge miriindaa bira lufu miriindaa karaa gubbatti maraattuu harkayyoo arge bira hin lufne ni dhiise akka malee jaaladha miriindaa ni dhiise bakka miriindaa san burtukaana bakka buufadhe burtukaana asiira isaa cuunfee dhuguu bakka buufadhe dirqamaa miti kaabar waan dhibee sirra geessu dhiisisiin jedhanii miti waa sirra dirqamaa miti obboleetti tiye kanaaf hin yaaddan keessattuu arabaa biratti hin yaaddan dhugaa isiniin jedhaa miti dhiirri oromoota akkasiiti dhiirri oromoo gosa kana dhiirri oromoo faayidaa maal qabdi dhiirri oromoo akkasiyyoo dhiirri oromoo maaliyyoo gaaf kan gaafa cooqxoo godhatte gaafa maal godhatte gaafa qaamni kan kee hasaasiyyaa si godhateef gaafa fanxooftee akka fardaatitti wanno jettee guyyaa san qaamni atu fargitu guyyaa san sirritti fargita Habibti moo laazimmaan ni torkiidha dhiirri ni torkiidha dhiirri gariin keessan ni torkitti akka ni torkitti ilaaltan ni torkiidha dhiirri I don't know beekuu hin dandeenye of eeggannoo godhaa keessattuu wayin wal qunnamtiidhaan walitti dabalamuu jechuun baay'ee ulfaata. Dhibee garagaraatitu jira. Laalladhaa. Yoo mara oovarii isinitti talte silaa hin jirutti ofii dhabde ijoollee hin dhoggini. Muka kan kee qabadhu muka keessaan deemu muka baadhatee deemu. Maal dhaba wanni hin dhabu maal inni kun kaxaabiyaan rarrafe silaa dhabdee jedha yoo tana waan agaa shuukkee gurra kiyya tana hin genne baadhatee silaa dhabdee ijoolleen dhoggin homa akkaallee qabatee yoo tana akkana barreessu bar koomentii akkana waan shuukkee waan laaftuu akka gurra kiyya tana baadhatee silaa ofii dhabdee ijoolleen dhoggin jedhe والله والله بالله هنا صفت يرجع جنبي سجمر هنا صفت يرجع جنبي سلا نازم ما لما وانا لما مال اني طماجع هنا في دفتي جولين لوجين جنبي kanaaf akkasii ulaalladha shamarran ta'e narra caalaa jechuudha narra caalaa ulaalladha ani isinumatti ni ma'an deemtanii gaafa qaamaan irra geettan wallaahi billaahi rabbi kakadhee ni argitan waa hundayyuu keessattuu hanga biyya ormaa jirtan of eeggadha biyya keessan keessatti akka barbaaddan ta'a biyyaansi duutan فريجي قال او اري ريفي كذا هو اتو سنوالا اما والله ربي غادي سنتي هو اني بيا كان الافو يبقى كذا بارسنتي سغلت بيشن قد سيفتي بارسنتيشن
natti tolti. Gaafni dhibbi keessaa parsantii 95 gad deemee guyyaa kan beektan wallaahi nyaata illee nama nyaata. Takka kun waggaa lama fixee sadaffaa keessa jira. Hanga ilmi namaa jiraatu san numa jiraata. Maatii kiyyallee akkasumattuu qarqaara. Asuma taa'ee homa argadhu tanaani tama isin kadhattu jinnii maali jettan tana numa gargaara. Taqara qabus numa qonna godhaa fi alhamdulillah. Fira hedduullee asirraa baafadhee diina hedduullee asirraa baafadhee jira. Guyyaa wayii akka tasaa ijoollee itti dhiyaadhu wayii asii fooqii gubbaaf darbitee duute. Duutee jennaan ijoolleen bakka qarbiitti nama awwaalan kana dhaqanii viidiyoo waraaban. Nama kana maal godhan beektanii? Nama bakka manuma ofii siree ofii irra ciise argitanii? Mana nama siree ofii irra ciise. Yookaan ammoo mana baadiyyaa qorqoorroo baadiyyaa ni beektanii qorqoorroo baadiyyaa. Akka nama qorqoorroo baadiyyaa keessa ol kaa'ee biraa balbalatti gadi cufee akkas awwaalli biyya kanatti yookaan baqataan yookaan ammoo namoonni honnoo qaban jechuudha. Ol seensisanii gasi ciibsanii sibiraa barreessi cufanii sibiraa gaggaragalan qarbiin siiqotanii si awwaalan sun hin jirtu bara. Ol seensisanii gasi ciibsanii sibiraa gaggaragalanii torbaan booda yookaan akkas bulii 15 booda lafee tantee bicha jira foon kan kee dhumate achii haranii hingatanii qabiraa fidanii bakka san ciibsan. Yaa rabbii kiyya jedhe wallaahi yaa rabbii kiyya. Ooftee biyya akkam na fiddee jedhe bakka. Amma bara Kuwaitiin keessatti ni duuta reeffi kee firiijii gala. Namni biyya si galchu yoo hin jirre reeffi kee firiijii gala wanni si keessaa yaa'ee qorichaan si gossanii reeffi kan kee firiijii gala. Firiijii galee baladiyyaan jechuudha. Baladiyyaa jechuun milishaa akka fakkeenya milishaati natti fakkaata baladiyyaa jechuunsa yaa warroota ganda keessa ganda